Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuuna ilmaan Oromoodha. Kan baafii dhiya kabaa fi jirtan hundi keessanuu. Egaa warri viidiyoon kun haaraa ta'e isin bira ga'elleen saabskiraayib godhaadhaan nutti dabalamaa isiniin jecha sheer laayik nun irraanfatina nu jajjabeessaa jecha. Wanni egaa yeroo hunda diddeebinee dudubbannuuf rakkoo uummata keenyaatii fi waan keenyarraa dubbatu silaa abbaan nu daangessu hin jiru. Qilleensini saddana kutee dubbachuufis irraa wallaallee callisuufis rakkoon baay'atee akka itti dhiifnu wallaallee warri shabakaa qabu yookiin ammoo warri olaantummaa qabu qilleensi bira jiruu fi bilbilli isaanii dalagaa fi jiru waan barreessaa jiranii fi waan jechaa jiranii fi waan labsaa jiranis argaa jirra. Sanirraa illee dubbachuu barbaanna hanga dhumaa akka nu daawwattan. Waraanni immoo gara shawaroo birraa gara xaayyiitti fe'amaa ture eega asiriitii hanga ammaatti yookiin ammoo hanga magribii uummanni himaa ture waraana makiinaa hedduutuun achitti fe'amaa ture jedhanii kanarraas dubbachuu barbaanna hanga dhumaa akka nu daawwattan kabajaan isin gaafachaati. Shabakaan amma uummata adda kute kun uummata keenya amma duraas rakkoon gaafa mudatetti uummata keenya nuti kama daa'es kan haakimii dhaquu barbaachisees karaa mijeessaa fi bilbilaan sila namni wallaalaanis inni qabuus isa qabarra fudhataa kan jirudha. Amma immoo namni yoo miila wal bira dhaqe malee walitti bilbilee na qaqqabe jechuu hin danda'u, na nyaachise jechuu hin danda'u, na kaase jechuu hin danda'u. Wanni kunis hedduu rakkoodha, hedduu rakkisaadha. Kun egaa wanni amma bu'e kun uummata keenya rakkoo guddaa keessa galchuudhaaf kan deemudha. Biyyattii heddummaa lolaa godhuudhaaf kan deemudha. Uummanni keenya biyyattii keessatti jireenya isaadhaa qotatee horsiifatee bulaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo yeroo namni makara galchatee bobbahee galee midhaan muratee alaa galee bobbahee galuudha. Yeroo kana keessatti immoo mootummaan waraana fuudhee karaa xaayyiitti geessaati jira kan jedhanis dubbataa jiran. Hawaasni isa immoo waraana kana sodaatee waan jiruuf yaaddoo keessa galee baqatee karaa baadiyyaatti baqataa jira. Warri biratti baqatanis rakkoodha yeroo ammaa kana, warri baqates rakkoodha yeroo ammaa kana. Ummata buqqee kanallee gargaaruudhaaf ammoo dandeettii shabakaa waan hin qabneef waan keessa jiranis arguu hin dandeenyu, dhaguus hin dandeenyu jechuudha. Akkasumatti hafuuf teenya. Haa ta'uti gama mootummaatiinis ammoo labsii muddamaa baanan san labsan jan akkuma amma dura bara 2017 fi hanga 18tti labsamaa ture san akkasumatti labsames jechaa jiranii. Egaa kun yoo gama keenyatti waan labsamuu taate hedduu gufuunutti ta'uun isaadha waan hin oolle. Maaliif jennaan uummanni keenya yeroo ammaa kanatti diina afoo jiraateeti kan jiraataa jiru maasaa isaa bobbaheeti addunyaa isaa bobbaafata. Of eeggatee mataa ofii eeggatee bobbahaa galaa waan jiruufu yoo harka qullaa deeme akka hoolaatti ammoo kana harka qullaa warra deemu butanii dhabama godhaa jiran jechuudha. Kaleessa guyyaan lama dura nama lama dhabama godhanii har'aas ammoo kunoo ijoollee lama immoo kana dhabama godhanii jiranii jechuudha. Inuma fuudhan kan harka qullaa jirus kan hidhataa jirus egaa maqaa mootummaa fakkeessanii dhabama godhaa jiran ilmaan keenya. Ammaas ammoo rakkoo santuun bu'uuf deema kanallee uummanni keenya hubatuudha qabaa. Jireenyi silaa akkuma ta'ettu namni nama jiraata. Rabbi nama ajjeesu malee ilmi namaan du'u. Waan rabbi namarra buuse immoo namni qeebaluudha qaba. Rabbiin ansiif buusu malee abbaan biraa siin buusu. Waan ansii katabe malee wanni biraa sirratti hin bu'u jedhee durumaanuu dabarseera quraanirra jira. Waan rabbiin nu buuse tokko silaa inuma dandeenya. Alhamdulillaahidhaan ofirra dabarsinaa. Tawakkalnaadhaan ammoo waan hundattuu deemnaa jechuudha. Namni rabbitti tawakkale immoo bakkuma hundattuu najaa. Sana waan ta'eefuu rabbiin najaa nuuf haa kennu. Uummata keenya Oromoodhaa kan ammoo godina Walloo keessa aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti xiyyeeffatee wanni deemaa jiru waan akkaan nama sodaachisuudha. Gama xaayyiitti waraanni guuramaa jiru kun waan godhuuf deemuu fi waan deemaniif nuuf hin galle. Tokko kan lammataa immoo shawaaruubitti kitata waliin jedhanii wal waamaa jiran. Kunis ammoo waan godhuuf deemu uummanni keenya irraa of eeguu qaba. Nuti akkana godhaa akkana ta'a jechuu utuu hin taane of eeggannoo uummata keenyaa dabarsuu barbaadna. Sana jechuun uummanni keenya ilmoo jaldoo gaara qabadhuun gorsanii jedhan ishiinuu ni beekti. Kanaaf uummanni keenya sanuus ni beeka. Garuu of quba qabaatu qaba. Uummanni keenya immoo of quban qabu wal quban qabu. Yoo nama tokko gaafatte yaaduma kanaa quban qabu siin jaa. Yoo nama tokko gaafatte yaaduma kanaa quban qabu siin jaa waan quban qabu. Kanaafuu uummanni wal quba qabaatu qaba. Rafee buluu qabu, taa'ee buluu qaba. Waan deemaa jiru dhagahuu qaba. Akka hawaasatti hawaasa ta'ee mataa ofii eeggatuudha qaba. Hawaasni akka hawaasatti hawaasa ta'ee mataa ofii eeggatuu qaba. Diina beekee jiraatuudha qaba. Kun dhaamsa ilmaan Oromoo waliigalaati.
bakkuma hundattuu Oromoon yeroo ammaa kanatti mataa ofii of eegee waan isa barbaachisu irratti hirmaatee jiruu isaadha bareechuu egeree booda. Kanaafuu wanni calli godhee nama teessisu hin jiru bakka hundaa'uu jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin bulchaan daangaa Oromoo daangessu Shawaroobii fi Basangurquruu daangaa waliiti. Daangaa kanarratti jarri kun lola labsuudhaaf barreeffama isaan sheer godhaa jiran argaa jirra. Uummata keenyatti bu'uudhaaf yookiin ammoo rakkoo uumanii uummanni akka itti bu'u godhuudhaaf karoora isaanii. Amma dura gaafa guyyaan nagahaa bobbaanee nagaan gallu ulamaa'ii masgiida salaachisee galu ajjeesaniituma lola jalqabanii kan hudhaa jiru hidhattoota warra hidhatee jiru warra meeshaa gurguddaa qabu takkaa meeshaa akkasii dhageenye hin beenu nuun jechaatti ofii dishqaa fi meeshaa adda addaa sibiila akkasiitu agarree hin beenu kan ammoo wayii gawanne meeshaan gubassan manaan faan gubassan nutti lee'an karaa wasan gurgurii warra Shawaroobii nutti lee'e jechuun akkasii. Gaafa sanuuhuu akkas jechaa turani har'a ammoo wanni isaan hamatan hedduu miidiyaan guutuun onogii walloo qabate jechaa haasaa jira. Tibeellee fi walloo qabate jechaa haasaa jiran jarri sun dhufee kunuun lolaa jira jechuudhaaf isaaniif karaan mijatee jira. Hoggaa kanatti waan bara meeqaa faannoon isaaniitti ijaaramee haasaa ture Asaminoo Tsiggeedhaa itti yaadee haasaa ture nan ajjeesee balleessa ilmaan walloo jechaa hirmaataa ture hundinuu har'a ammaa afnee jirra akka rabbitti afnee jirra akka isaanitti bannee jirra jechuudha. Haa ta'u immoo wanni amma deemaa jiru kuni waan san galmaan ga'uudhaaf kan deemu jenneetitti amannallee sodaa qabnallee. Garuu hawaasni keenya yoo wal quba qabaate immoo islaamaas amantii islaamaa cubbuu hin dalagu daba hin dalagu hanna hin dalagu waan isarra geesse jihaada jee wanti fuula gale tokko inuma ofirraa deebisa jechuudha. Jihaada amma dura dhiyangadda labsan san deemaati biyya keessan irraa deema fageenya deemaa jihaada du'aa sun immoo har'a biyya ofirratti lafa ofirratti jihaadni kunoo kan amma. Jihaadi kalee labsame sun immoo har'a hin jiru waan beektanii wallaalle. Inni kaleessa jihaada ulamaan kaleessa jihaada jettee labsite suni har'a immoo jihaada biyya keetti irratti du'i lafa keetti irratti du'i diina fira kan kee fuudhee ukkaamsu jiru ofirraa loli je'iiti gabbeeti jihaada sana labse amma. Warri kaleessa fi kamisee keessa teessee jihaada kottaati deemaa du'a biyya keessaniif warra sin maali jiru jechaa turtan suni har'a immoo gabbahaatii amma geesse yeroonii nama lafa keessanii fi lafee keessan cabsuu deemurraa of hin qusatinaadha jihaadi godha jaanii amma labsaa fiire maal taatan ga'a. Bakka dhugaan jirtutti namni hundaa'uu qaba bakka kijibni jirutti harka dhawurra. Kanaafuu fayyaataa jiraadhaadha ummanni keenya wal quba qabaatuu qaba. Ummanni keenya wal quba qabaatuu qaba irra deebiidhaan. Gama biraatti wanni jechaa jiru jarri anfariin baran wajjin isaa wajjin nu lolte Afarii fi Oromoo karaa jiillee dhummugaati walitti buusuu qabna jedhanii karoora sanis ni qaban. Ofuma ajjeesanii yookiin lolatti kaasanii rakkoo biraa Amaara Afarirraan gahanii ummanni keenyaa fi Afariin akka wal dhaban godhuudhaaf karoora kanaas harkaa qabanii ummanni kanas quba qabaatu qabu. Lafti karaa hundaan akka ummata keenyatti goomoo taatu ummata keenyatti akka rakkoo uumamtu. Jarri kun ummata keenya akka lolee mo'anne ni beeka. Akka lafa keenyarra saqa qabne ni beeka. Garuu ummata keenya cabsuudhaaf yaadanii dhaabbachaa jiranii akka ittiin milkoonneef ummanni keenya tasgabbaa'uudha qaba. Tasgabbaa'ee waan isa barbaadde ofirraa deebisuudhaaf of qopheessuudha qaba. Nuti kan barbaannu kanuma. Nama biraa deemnee barbaannu lola biraa deemnee ajjeefnee nama zarafuu fi nama jeesuu fi nama waan akkasii keessallee hin jirru ummata keenyallee quban qabu waan akkasii. Ummanni keenya ummata nagaa jaalatu, ummata biyya ofii jaalatu, ummata kana isa tokko irraa hin deebine nama biraa hin tunneedha. Kana waan ta'eefu jarri kunis ni beeka karoorri amma isaan deemaniif ummata keenya adda facaasuuf biyyattii heddummaa lolaa godhuuf waraanni amma akkanatti as guurramu jiru kun heddummaa lolaa nu godhatuuf waan deemuufu rabbiin nurraa haa deebisuus jennee ilmaan Oromoo walumaa galatti du'aa nu godhaati. Komandi postiin deemaa jiru kunis nuyi farra malee nagaa miti jechuudha. Warra hidhaterraa hiikkichiisuu qabna hiikkatuu qabanis jedhanii dubbataa turanii. Gama biraatiin miidiyaa jararrattan aduu har'aa dhagahee liivii wahii gaafii deebii walii godhaa turanii. Namni naannoo keenya keessa jiru hidhata qabu hidhannoo guutuu wajjin jiru maqaan barreeffamee jiru dhufeen wajjin haa lolu dhufeen wajjin haa du'u yoo san hin taane meeshaa nuuf haa kennuu jedhanii yaada akkasii qabanii jechuudha. San keessa lakkaawwama gaa warri Oromoo wallootis waan beektanii wallaan. Maaliif galmeen qawwee keenya isaan harka jirare. Kana waan ta'eefu nuti lolas hin barbaannu. Dubbis hin barbaannu kan nu barbaade immoo dheessuu hin barbaannu ofirraa deebisuudhaaf qophii taanee of quba qabaannee wal quba qabaannee jiraatuudha dhaamsi uummata keenya dhaabnu kanuma. Ammoo
akka dhaamsi biran geenyetti shabakaan hin jiru, qilleensarra hin jiru, ummanni yuutuubiin hin argu, feesbuukaan hin argu, bilbila hin argu. Kana keessatti abbaan irree milkaa'uu mala, warri shira xaxu malu milkaa'uu mala. Hundaafuu garuu kan qulqulleessu Rabbi, kan dandamachiisus Rabbi. Yeroon kun yeroo sodaachisaa ta'ee jira. Warri miidiyaattis amma waa hedduu gabaasaa jira. Waan hedduu gabaasan kanarraa oduu nurraa of qusatanii itti amanna. Waan hedduu gabaasurraa oduu of qusatanii jenneeti yaannaa sinin jaa. Egaa fayyaataa jiraadhaadhaa. Lafti sodaachifte tuni inni bariiti. Hanga bariitutti immoo tattaaffii godhutu barbaachisaadha. Of gurmeessuu qaba uummanni keenya ilaale. Qotee bulaanis, horsiisee bulaanis, naggaadee bulaanis of qopheessuu qaba, of gurmeessuu qaba. Yoo kanan ta'in ammoo keessa darbuu hin dandeenyu. Warri amma akkana godhataa jiru kun qabeenya keenyaas lubbuu keenyaafis tokko dantaan qabu jechuun nu dhabamsiisuudha. Lafatti itti haajaan malee namatti naajaan. Namatti naajaan waa takkatti naajaan. Qabeenyatti yoo dandanne fudhatan dadhabanni gubanii balleessan. Kana beekuudha qabna. Hoggaa akkasitti qabeenya keenyaaf lafa keenyaaf ammoo nuti wareega kaffaluudha qabna. Nuti akka hawaasaa taanee naga keenya kabachiifatu. Seeraa fi naamusa Oromoodha kabachiifannee jiraatu. Naamusa keenyaan ammoo bakka nu ajajamanitti ajajamnee warra nu qajeelfama nu kennu wajjin hiriiruudha qabna. Waraanni keenya seera qabeessi hoggaa jiraatetti immoo waraana seera qabeessaa wajjin hirmaannee nageenya keenya kabachiifatudha. Warroota immoo naga booressuu fi maqaa waraana fakkaatee yookiin ammoo waa balleessee ana waraana ofiin jiru waan akkasii amma miidiyaarraa odeessaa jiran kanarraa of qusatudha. Namni tokko ani waraana jawaa balleessee waan akkasii gabaasurraas dhaabbatuudha qaba. Wanni hundi seera qaba, wanni hundi abbaa qaba, wanni hundi bakka qaba. Maqaa ofii waa balleessatanii maqaa nama qulqulluudhaa xureessuudhaaf fiigina warri kanaatis. Dhaamsa waliigalaa bakka hundaatti. Baankiinis keessani. Wanni hundinuu baanne waajiraatis keessani. Waa saamuufis ofiin ariifachiisina. Wanni hundi har'a keessani boruu keessanu. Hawaasa qulqulluu. Fayyaata jedhadhaa Rabbi nagaa nu haa godhu. Ummata keenya Rabbi nagaa buusu. Xumurri keenya nagaa haa ta'u. Gabrummaan nurra jiru kun nurraa bu'u. Rabbi nagaa nurraa buusu. Salaamu alaikum.